waaqayyoon waaqarra jira moo bakka hunda jira? Waaqayyo waaqarra jira. Samiin teessuma isaa lafti kunillee ejjennaa miila isaa. Waan fedhe taatu waaqayyoon hafuuraa bakka hunda jiraan jettanii isin. Waaqayyo hafuuraan iddoo hundallee jira. Hafuuraan ana keessallee si keessallee ni jira. Hafuuraan qulqulluun iddoo hunda jira. Siga fadha jechuun yeroo Yesuus biyya lafaa jiru waaqayyo abbaan eessa jira? Waaqarra jira. Hafuuraan lafarra jiru mi? Lafarra yoo jiraachuu baate hafuuraan geggeessaa ture. In jiru lafarra Yesuus keessa hin jiru mi waaqayyoon? Yoom nu fedha latere yoom ergere gus. Wal keessa jirannaan jenneeti. Wal keessa jirannaan jenne. Eega dhufee dhalatee wal keessa amma bee waa'ee Yesuus haasaa irra miti waa'ee biraa osoo hin ta'in waa'ee Yesuus hafuurri eessa jiraadha kan nuti haasaa jirru beektaa asii galee dubbiin jallisinii yookiin nama dogoggorsiisin as illaa Waaqayyo abbaan ilma keessa hafuurri immoo jalqabumayyuu Yesuus hafuuraan dhalate Waaqa abbaa Waaqa ilmaa Waaqa hafuura qulqulluu sadan tokkummaa Waaqayyo Yesuus. Maariyaam kan deesse san nama moo Waaqa? Nama deeche ishiin. Ameen. Kanaafuu Waaqaa miti Yesuus kaa. Akkamiin ree nama dhalcheere Waaqa waan ta'eef. Hafuuraan dhalateeti ree. Abboos meesin gaafadha ati gaafa heerumte Waaqa deessa moo nama deessa? Ani namatu narraa dhalcha. Maariyaam dubartii moo dubartii miti? Dubartiidha namata irraa dhalche naafiti. Namni namoo namaa miti. Namni namuma. Namni nama daa moo saree moo jaldeessa moo nama daa Waaqa daa? Nama daa. Maariyaam nama deesse moo Waaqa deesse? Waaqa deesse. Nama kaa jechuun. Waaqa deesse? Waaqa jechuun inni dhugaa Waaqa dhuguma dhugaadha. Dhugaa jechuun bakka dubbiin tuni. Dhugaa Waaqa dhuguma. Dubbiin tuni beektaa akka malee nama goote abbummaasa. Kan jallisinaa kaa nama kan jallisinaa. Namata irraa dhalche. Nama bira ga'ee dhalcheerra. Nama jenne ani waan si gaafadhe Maariyaam ulfooftee mi? Ulfoofte. Eenyutu ulfeesse? Waan isin ulfoofte san. Eenyutu ulfeesse? Waaqa moo nama? Eenyutu ulfeesse? Eenyutu ulfeesse? Ergama Waaqayyo hafuura qulqulluudha. Hafuurri qulqullu sun eenyu? Eenyu? Ergama Waaqayyootitti dhufe ergama Waaqayyooti. Ergama Waaqayyooti hafuurri qulqullu sun? Eenyu inni maqaasa? Ergama Gabriel Jibriil. Jibriilitu dhalatee Maariyaam keessa? Jibriiltu gartee akka gartee misiraachoo ilma deessa jedheen ta'ima Waaqayyootiin deessa jedheen. Ilmi sun eenyuun? Ilmi sun Iyesuus. Iyesuus Kiristoos sun immoo hafuurani naafi muddamin gaaffii naafi muddamin Jibriilitu itti dubbate. Jibriilitu itti dubbate. Ka ishiin immoo Jibriilitu itti dubbate malee namni irraan dhalchine mitire? Hafuura mitire? Namni irraan dhalchine qunnamtii saalaa seksii gooteen dhalleessin akkanumatti deesse akkuma gartee Maariyaam Waaqayyootu kana raawwate. Waan siin jedhu dinqii waan siin jedhu Waaqayyoon kana bichaa na xumursiise. Ni beektaa akka xuraa'ummaadhaan hin dhalan. Haati ta'e xuraa'ummaan si deette? Indee dhiiga foon irraa abbaa warraallee abbaan warraa okay namni abbaa warraa dhalachuun xuriidha. Indee dhiiga fooni beeyanii aniif si xuraa'ummaadha kaayee dubartii sagaagalummaadha. Maa Yesuus sagaagalummaan dhalatteeti? Indeen ani si nama dhiiga fooniti. Sagaagalummaan dhalatteeti armiteetirra. Quunnamtii saalaatiin nan dhaladheen. Quunnamtii saalaa sagaagalummatiin dhalattee hin jedhe. Isuma kaa indee quunnamtii saalaa jechuun Yesuus Kiristoos quunnamtii saalaatiin intala sagaagalummaan dhalatteeti. Obbo akka intinitti dubbatin akka uummatan joonjii. Si jedhe ka ana jedhe kaku. Yesuus akka itti dhalatee jedhe gaaffii gaafadhe akka kiyyaafii dhalatee. Lalachu kaku waan jedhe kaku ana jedhe ani maal jedhe isumaa jedhee miti. No ishiin akka jettetti ko inni hafuura irraa dhalate malee foon irraa hin dhalanne. Okay waan fadhaa dhalatu kan dhale san anaafeetis bishaan irraa dhalannee miti. Ani fi fakkeenya ani fi isinii yaani dhiiraa fi dubartii wal bira gaafa gahanii
dhiigaa fi foon irraa walitti kan makameedha nuyi kan dhalan. Okay, dhiigaa fi foon irraa dhalan san. Okay, nama wasakha nama xuraawa nama sagaggaalaadha moo nama normaalii waaqayyoon nu tolche? Ara nama normaalii waaqayyoon nu tolche nama wasakachuma jechuudha. Gobas, Yesuus Kiristoos hafuura qulqulluudhaan dubroo Maariyaam irraa abbaa malee qunnamtii saalaatiin dhalate nama normaalii moo normaalii miti? Namadhas waaqadhas. Waaqa guutuudha nama. Naafi dalagaa Yesuus fissum sa'uu miti nama guutuu akka xiyyaa fi akkuma xiyyaa kanaa dhiira akka xiyyaa guutuu. Gobas nama. Okay, gobas. Eenyutu nama guutuu san isa godhee akka dhalatu Maariyaam irraa taasise? Abbaadha. Gobas. Anoo haadhaaf abbaa xiyyaa irraa abbaa xiyya jidduudha. Bishaan sanirraa nama guutuu gurraacha kana ta'e ati shamarra bareeddu gurraacha tana taatee dhalatte. Eenyu kana akkas taasise? Abbaadha. Eenyutu Aadam biyyee ciqaa sanirraa akkasitti Aadam hafuura itti baafatee Aadam bareedaa nama jedhamu san tolche? Abbaadha maal akka nama beenne na gaafattati waaqayyootu. So singa akkuma no isintu Yesuus waan adda addaa uummata burjaajessa malee hundi illee galee jira. Aboon burjaajessa jira akka isin irra deddeebiin akka isin galtu mee gamanaatu takka gamana footi gamana mee kaku waan isiidhaaf kannime kakuudhaaf kannime. So okay waan isin jedhu ilma namaa qofaa miti rabbiin akka fedhe waa uuma biyyi abbaa malee haadha malee biyyi irraa Aadam argisiise dinqiidha. Dhiirarraa sanuu nama fooniitirraa Maariyaam Meerii jedhanii tana cinaacha isaarraa dubartii taatee dhiirarraa dhalatte sanuu dhiirarraa uumamte cinaacha dhiirarraa waaqayyoon abbaa malee haadha malee argamsiise. Akkasuma Yesuus Kiristoos heewaan jechuun dhiifama. Heewaan thank you Nasreeso heewaan argamsiise akkasuma Yesuus Kiristoos abbaa malee haadha isaarraa Maariyaam dubroo irra isiirraa waaqayyoon nama dhiiraa godhe argamsiise. Kunis dinqiidha. Anaa fi ati haadhaa fi abbaan kiyya waan raawwatan ni beeyta. Isaan irraa argamne uumama biraatii jira ammas. Biqiltuu boqqolloo maasaa ooyiruu lafa warra qonnaa gabaree yoo taatan boqqolloo facaaftee firii takka darbitee ukoo meeqa firii kumaatama biqilchiti. Kanaas waaqayyoon raawwate kuni waan nama dinqisiisu miti. Namni abbaa fi haadha malee dhalachuun waaqa naman gootu. Namni gartee haadharraa dhalachuun waaqa naman gootu. Waaqni hin dhalatu. Waaqni namaa miti. Waaqni yoomiyyuu hin dhalatu qaama saalaa dubartiiti. Never ever ani namaa miti jedha waaqayyo. Okay dubbadhu. Okay. Amma gaaffii na gaafatte moo natti himte reewansa? Okay, gaaffiin si gaafadha sitti inni himne dhugaa keeti. Okay, gaaffiin si gaafadha. Maariyaam kan deesse waaqa moo nama moo waaqa guutus nama guutus? Duruma isaa jechuudha. Gooftaan Yesuus Kiristoos maaliif akka dhufee karaa Maariyaamii dhalate isaa hin beektamoo hin beektu? Maaliif dhufeen waa si gaafadhe nama? No, otoo waan isaa maaliif akka inni dhufee uumame nama ta'ee uumamuun isaa maaliif akka barbaachisu? Harmeente dubartii deettee moo dhiira deettee jedhan harmeente dhiira deettee takka dubartii deettee takka lakku deette. Waan jedhu dubroo Maariyaam. Ilaame abuumaas isa nama biraa burjaajessu biraa burjaajessaa isa kana miti amma dhiyeessu. Amma si burjaajessu gaafii yoon si gaafadhe ofii burjaajeu jirta yoo natti hin deebisne waan si gaafadhe waan sekendii takka deebiftu if hin rakkin waan jedhe Maariyaam deesse moondeen. Deesse? Waaqa deesse moo nama deesse? Kanaaf akkoo isuma sitti muufan jirame waaqa deesse moo nama deesse ilaa kan ishiin deesse bifa namummaa yaa obboleettii toon si gaafanne waan deesseen si gaafadhe intalti Maariyaam jaamtu tun agahaa jirta miti nama deesse. Okay, hayyee haleluuyaa gobas waaqan deenyeemi. Nama deesse gin bifa namummaati maaliif akka ginii maanaan jechaa olta waaqa deesse moo nama deesse achir malsi. Okay, amma fakkeenya as gubbaarratti jechuudha. Nama deesse jala mureessitti hime nama deesse garuu jala murteen maaliif akka dhalate isaa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Waan biraa maan har'a deebite obboleettii too? Waan akkasiin jiru ka waan akkasiin jiru ka dubbannaan ifaa. Aboo irra deebiin si gaafa dhamma. Lakkisaa dubbachuu si wayya ka. Kuni waa itti goggooteen tolchin nama deesse moo waaqa deesse? Nama deesse naa jedhe allaqe waan isin deessisan waaqaa miti mi? Akka barbaachise si galuu qaba ka dursa. Okay, si gaafadha. Okay, karaa kanaan laaftuudhaan sirraa godha. Diddeemi gamanaan Yesuus Kiristoos waaqa moo nama?
Namadhas waaqadhas. Ragaan kan namas waaqas kan jiru pheenxeen si hojjetan.